بسم الله الرحمن الرحيم. درسي كينيا درسي رياض الصالحين. باب الشفاعة باب جدو كينيا جرجتشودا باب صد مفا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشفاعة يا أبو باب مغنتاتي باب مغنتاتي جنان باب مغنتاتي باب مغنتا جارسما مغنتا جون جارسما بابا jaarsummaati jechuun jaarsummaa gaariidha. qaala allahu taalaa rabbii ol taanni jedhe man yashfa'a namni jechuudha magantaa godhe namni magantaa seene man yashfa'a namni araarse jechuudha. bar shafaa'atan mangundummaa wa'ii namni seene jechuudha. namni mangundummaa wa'ii seene hasanatan manguddummaa gaarii taate jechuu gaarii kan taate kan isa keessatti waa gubboo fudhannaan hin jirre kan isa keessatti waa balleessuun hin jirre kan isa keessatti jechuu nam tokko miidhaan illee hin jirre namni seenee araarse yakullahu isaaf ni taha duuba nasiibun minhaa qoonni jaarsummaatti irraa taate isaaf ni tahaa jedhe. akka jechuun galanni qooda namni jaa nama araarse qabu isaaf tahaadha jechuudha. galata guddaa qaba namni nama araarse jechuudha. isa kanaafu galata guddaa san hargataa. nasiibun minhaa jechuun ay shafaa'atan hasanatan minhaan kun isitti deebitii jedhan. gaariidha biqadaa'i haajati aw afwi an za'a gaarii. حديث دبل ما فاخرتمي جافان ونبي موسى أبا موسى الرانسي ودي سال شعري جناني غرا شعري تركي فما خنيتي رضي الله عنه الله جبنا سرى فقسو كان نجدو بكان نتي كان النبي اللهم صل على محمد وسلم ارقم ربي نتي إذا أتاه وقوي ستدو فيه طالب حاجة بربادان حاجة جنات بربادان حاجة يرون من حاجة تقوي ستدو في جيتشور ارقما ربيتي أقبلا نقرقلقا على جلسائه تاتي نمتي سمي سارتي قرقلا على جلسائه يجو نما وجنتا urratti garagala nama teessuma isaa keessa jiru bakka inni ta'aa jiru sana jiru irratti garagala. ergamaan rabbii fuula isaatiin garagala. faqaala ni jedha ishfa'uu gaari magantaanatti seena tuujaruu galata galfamtanii wayaqdi allahu rabbiin jechuudha firdii godha ni murteessaa alaa lisaani nabiyyihi arraba nabiyyi saarratti ni murteessaa ma ahabba waan jaallate murteessa waan ta'eefu mee jaarsummaanatti seenaa jedha ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam. muttafaqun alayhi bukaarii muslim. akkam jechuudha jennaan mee jara haajaa dhufan kana jara waa himannaa waa barbaacha dhufan kana waan barbaachisu kennaafiiti ogguu sanaan immoo waan gaariin sinii kadha rabbiin immoo sinii miindessa rabbiin immoo ni murteessa arraba ergamaa isaarratti waan hin kadhadhe sinii murteessaati. isa kanaafuu magantaanatti seenaa jechuun waan gaggaarii waan jechuudha haajaa jirri barbaadaniif guutaa jechuudha. bar namni haajaan wanni namni si bira dhufu yookaan rakkatee dhufu yookaan immoo jaarsummaa waynaa dubbadhuu dhufu yookaan birrii naa liqeessii dhufu yookaan naa kenniif dhufa jechuudha. wafii riwaayatiin riwaayaa biraa keessatti maashaa rabbiin waan fedhe murteessa afaan jechuudha nabiyyi isaa irratti jechuudha. isa kanaafuu hadiisa kanarraa wanni nuti argannu maali jennaan yooniif kaatee jaarsummaa tokko namaa seente yoo kaatee haajaa namaa baaftellee akka waan magantaa seentee jaarsummaa namaa dubbatteeti yoo immoo jaarsummaa wayii seentee fixxeef akka rabbiin siif hin mindeensu akka rabbiin waan gaggaarii sii murteessu irraa hubanna jechuudha. waan ibni abbaasiin abdallaa ilma abbaas irraa 247 radiyallahu anhu Allahan jibbana sarraa fageessu radiyallahu anhuma Allahan jibbana isaa lamaan irraa fageessu fi qissati bariira waa'ii fi qissati qissaa bariiraa keessatti ergamaan rabbii ni jedhe. qissaa bariiraa keessatti qissaa bariiraa wa zawjiha qissaa abbaa manaa bariiraa keessatti abbaa manaasii keessatti qissaa bariiraa fi qissaa waa'ee abbaa manaasii qaala ni jedhe ergamaan rabbii lahaa isiidhaan ni jedhe
dhuftee maal jetti jennaan ergamaa rabbiiti yaa ergamaa rabbii jettee jennaan akkana tabbaan manaa kun akkanaati bakka aannan jibbe akka nikaa sanarraa buusisiisi waami jennaan ergamaan rabbii qaala ni jedhe qaala laha nabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii sidaan ni jedhe law raaja'atihi odooniif itti deebite akkamii jedheen ituutti deebite akkami jennaan eenyutti deebi'uu dhette abbuma manaa keettitu deebite akkami gaadaraa jennaan qaalat ni jette yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii ta'amuruni na ajajaa jirtaayi jetteen yoo na ajajaa jiraatte tan deebi ajaja keen guuta garuu yoo na ajajaan jiraanne yoo moo jechuudha fedhii kootiin na gaafataa jirta ta'e qaala ni jedhe ergamaa innamaa ashfa'u lakki an magantaan sin keessa seene malee jaarsummaan seenaa jira malee si giddisiisaan jiruu jeen innamaa ashfa'u jechuun akkumaan ani ta'e ashfa'u magantummaan seene jaarsummaadhaan si gaafataa jira jennaan qaalat ni jette laa haajata lii fi lakki haajaan tokko naaf hin jiru abbaa manaa kiyyaa kanatti deebi'uu haajaan qabuuti lakki hin barbaadu jette rawaahul bukaarii hadiisa kana odeesse hadiisa kanarraa gabaabumatti achiin adda baanii achiin wal xalaaqanii ni xalaaqe namtichi jedhama hadiisa kanarraa gabaabumatti nuti argannu maali jennaan jaarsummaan akka waan gaarii ta'e jechuudha jaarsummaan umuriin daangessu baran daangessu yeroo daangessu nama sabiyyii taate nama guddaaf jaarsummaa dubbachuu dandeessa mattaa harriin barbaadu jaarsummaan qomni harraa'uu si gaafata jechuudha qomni kee nama guddaa ta'uu si gaafata jechuudha subhaanallah gaari baabul islaahi baaba haraarsuuti ammas baaba walitti haraarsuuti بين الناس بدون ما باب والاتحرار صوتك باب مسماتين تكون الله قال الله تعالى ربي والتاني جد لا خير في كثير لا خير جد خيرين تاني في كثير هدو كيست خيرين تاني هدو كيست لا خير خيرين تاني في كثير هدو كيست من نجواهم مقوابه كيست جد maqoo waliin bahuu keessatti min najwaahum jechuun maqoo isaanii keessatti jechuun maqoo waliin bahuu keessatti khayriin hedduun hin taane namni maqoo waliin bahee jennaan khayriin hojjetu jechuudha bara irra caalaan nama maqoo waliin bahuu namni qophaa waliin bahee waa haasa'uu yookaan waa godhuu khayriin hojjetuu fi baroonni rabbi kana jedhuun eenyuun malee illaa man amara yaaboo namaa jaje malee bisadaqatiin nama sadaqaatti ajaje malee yeroo qophaa waliin bahu sana nama sadaqadhaa dhee ol ajaje malee aw ma'ruufin takkaa khayriitti nama ol ajaje malee aw islaahin bayna annaas takkaa nama tolche malee gidduu nama walitti araarse malee gidduu namni akkanaa immoo yoo qophaa maqoo ba'es khayriidhuma hojjeta jechuudha walaakin kanarraa kan hafe namni maqoo waliin bahu khayriin hojjetu hedduu khayriin keessatti hin argamu jee rabbiin subhaanallah waqaala ta'aalaa rabbi ol ta'an ni jedhe wassulhu khayr wassulhu jedhe walitti tolchuutu wassulhu walitti araarsuutu walitti tolchuutu khayrun caalaadha nama kana walitti tolchuutu caalaadha malee adda baasuun caalaa miti irra caalaan nama kana walitti tolchuun yoo inni ollabe walitti araarsuun yoo inni wal lole walitti araarsuun yoo inni walitti laaquu deeme walitti dhowwisiisuudha malee adda baasuu miti jechuudha subhaanallah waqaala ta'aalaa rabbii wal ta'an ni jedhe fattaqullaha rabbii sodaadhaa jira rabbiin wa aslihuu tolcha zaata baynikum gidduu keessan tolcha waan gidduu keessan jiru tolcha waan gidduu wal diddaa gidduu keessan jiru tolchaa jechuudha bar wanti gidduu namaa jiru maal wal diddaa wal loliin cittaa wal loliinsa gidduu keessan jiru tolchaa jee rabbiin sodaadhaati wa aslihu tolchaa zaata baynikum wal diddaa gidduu keessan jiru waan gidduu keessan jiru tolchaa waqaala ta'aalaa rabbii wal ta'an ni jedhe innamal mu'minuuna akkumaan ta'an muumintoonni إنما المؤمنون مؤمن توني أكمان تاني إخوة أبوليس فأصلحوا تلتا بين أخويكم جدوا أبولما خيساني تلتا أبوليس مسلمين أبوليس مسلمة وانتهفوا جدوا أبولما خيساني تلتا ننجى رب سبحان الله وعن أبي هريرة أبا هريرة رضي الله عنه الله جبنا سرافة جيسو قال نجي قال رسول الله اللهم صل على محمد إرقمان الله نجي كل سلاما شفت بوسا المنا مالا كل سلاما شفت في جنان شفت لفي جنان من الناس المنا ماراته شفت بوسا شفت لفي المنا ماراته عليه إسرتي تهادا صدقات سرتي تهادا
cufa buusaa ilmi namaa qabu irratti sadaqaa taara guyyaarraa. Lafeen kun alaa 360 irratti uumamte jedhan. Lafee kana hundarra guyyaarraa sadaqaa jira jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kulla yawmiin cufa jechuudha taxlu'u fiihi shamsu aduun isa keessatti baatu keessatti sadaqaa isarratti taadha. Taadilu bayna ithnayni sadaqaa wal qixxeessuun yookaanuu haqaa walitti haraarsuun taadilu jechuun haqaa walitti haraarsuun gidduu nama lamaa sadaqatu sadaqaa. وتعين الرجل قربا غارون اللي في دابته قال سارتي غارون فتحمله عليها إسا والفوتير رخاون نمتج مفوتي قال سار رخاون أو ترفع له عليها متاعه تكاون مميشا سافوتي والكنوفين صدقات والكلمة الطيبة صدقة هاسان غارين اللي الصدقات وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة شفتي tarkaanfii ati tarkaanfatte gara masjidaa sadaqaa akkas qaraamee darbame kun gaari watumiitul azaa ani xariiqi sadaqaa ammas jechuudha watumiitu deemsisuun azaa cinqii azaa si godhu ani xariiqi karaarraa cinqii azaa nama godhu deemsisuun illee sadaqaa muttafaqun alayhi Bukhari Muslim maanaan taadilu baynahumaa jechuun tuslihu baynahumaa jidduu isaan lamaanii wal qixxeessita tolchita jechuudha. بالعدل حقان تلچita jechuudha gaariidha hadiisa kana raasuun nuti hubannu maal jennaan wanni kun hundu akka sadaqaa ta'e qaama ilma namaa akka sadaqaan jiru guyyaarraa irraa hubanna jechuudha waan ummu kulsumiin binti uqbata ibnu abi mu'ayt radiyallahu anha qaalat sami'tu rasulallahi allahumma salli ala muhammad sagalee ergamaa rabbiitiin dhagaye jetti yaqulu kan inni jedhu laysal kazzaabu yaa boo kijibaan taane jennaani kijibaan taane yaa'ii sobaa hin taane kijibaa hin taane sobaa nama sobuun taane jedha ergamaan alladhii innichi yuslahu bayna annaasi inni gidduu namaa tolchu sobaa miti jedha gaari fayanmii khayran kan niyyatu haala ta'een gaarii kan hidahu haala ta'een fayanmii kan hidahu haala ta'e gaarii wayi sobeetuma jaarsummaa dubbatu wama wayi sobeetti hidaa jechuudha. Soban jedhamunni fayanmii khayran khayrii kan hidahu haala ta'e hidahu kan dabalu haala ta'e khayrii wayi fide aw yaqulu khayran yookaan immoo khayriin ma wayi jedha. Wanta akkanaa kun jedha wama tokko sobee jechuudha. Gaafa sana namtichi kun sobaan jedhamu li'annahu sobaniyatee miti gidduu keef gidduu koo walitti araarsuu jecha sobe malee jechuudha. Muttafaqun alayhi Bukhari Muslim. Isa kanaafuu hadiisa kana laawwanni nuti hubannu namni tokko jechuudha jaarsummaa gaafa seenu sobni bakka sadii kanatti ni fakkadama jedhan bakka kanatti tokko bakka jaarsummaa kanatti ni fakkadama walii gaduma adda addaa haasofti araarsuu ni dandeessa jechuudha. Wafii riwaayati Muslimiin riwaayaa Muslimiif ta'in keessatti ziyaadatan دبلين سيسين قالت نجد زيادة دبل ميجد قالت نجد ولم أسمعه النبي وان تجين يجد ولم أسمعه النبي وان تجين يرقص كان النلافس وان تجين يجدتي أمي كلثوم أن إرجما ربي وأن أجيني كان النلافس وجدت لا ولم أسمعه أن إرجما ربي أن أجيني يرقص كان النلافس يرقص كان النلافس في شيء واتوكو كيستي كان النلافس إرجما ربي دعين بيجود مما يقوله الناس وأنا من سجدوا كيست إلا في ثلاث وصديق أخا كيستي كان النلافس دعين جرجت وصديق كيستي مجتنا مرة صبا كان النلافس دعين جرا تاني تبانتي الحرب لولا كيستي فكينياف يو أسي غرا جتشودا أسي غرا غارو لولو ديمتي غرا جتشودا سندابو لولو ديما جتشوني دنديسا جتشو لأنه أما وانجم ما جفتون فكينيا أكس يوخا أمو بكا تيسي جتشودا كسيتي صبوني دنديسا غافا صبان جرام والإصلاح أمس حرار سودا جار سما خيستي بين اثنين جدون ملما بين الناس جدون ما جتشون وحديث الرجل إني سدبانا مسحاسا قرباتي امرأته كان إني جارتي ساتي جد وكين الرئيساتين وحديث المرأة زوجها كان حديث جتشون أمس آتي من أجد تبا من آيسيتين أكم جتشون يا ورقوات برا نكنا كسين جالد أبر أكنا تبرسي جتشن بر رفيتي ملبولا أبر جتشو كبان إني صوبا يوتا إلي جتشوني كبان
Isiin illee yaa abbaa manaa kiyya bara akkanatti si jaalladhaa bar si malee jiraachuu hin danda'u jettee yooniif sobdellee soban jedhamu. Akkasii bar kanaaf Rasuul Rabbi sallallahu alaihi wasallam nuu laaffise jechuudha. Hikma kana keessa hikmaa jira. Li'annahu akka abbaan manaaf haati manaa waliin jiraatan ma'aash jideenya jidduu abbaan manaa korraa ergamaan Rabbii bakka nuu kaa'e jechuudha. Maaliif yooniif warra keetii yaa warra kiyya bar akka dhufuunuman qabu yookaan immoo uffatuma sii bitee bara raga baara keetiin kan uffata bituu hin dandeenye bar yookaan uma sii bituu keetiin bar dhabee galee yookaan birriin firkaa dhabee kan bituuf hin qabne. Isinillee yaa abbaa manaa kee kan nyaata si hojjedha jedhee bar akkanumatti bar uma daddaa baritu manolii gattaftaa ba'uun olii bar akkanatti yooniif jechuudha sobdee waliin bultii ijaarratan jechuudha. Gaariidha. Adiin 250 وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت قصوم إرجمان ربي ندأجه جت عائشة سمع ندأجه إرجمان ربي صوت قصوم سجلي والفلمي ويدأجه سجلي نما والفلمو يوكين سجلي نما ولا الرأس ويدأجه إرجمان ربي بالباب ولا عالية أصواته ولا ويرتدأجه عالية والفرمتو كنتاتي أصواتهما سجلني سالماني والفرمتو كنتاتي ولا لا يروتشروكي والفلمارو غير جمان وإذا أحدهما أقوم كان تكوني سالماني وإذا أقوم كان أحدهما تكوني سالماني دا يستوديع جاري يستوديع إرتين كما جتشو يستوديع irra jechuudha darbuu yookaan immoo waa irra barbaada jechuudha. Yastadiicu kana gaariidha. Yastadiicu irra buusuu barbaada. Al-aakhari isa tokko irra jechuudha. Wayastarfiquhu isaa laaffisuu barbaada. Fi shay'ii wayii keessatti irra jechuudha buusee fi waara sarara laaffisuu barbaada shay'ii wayii keessatti jechuudha. Waan jarri irratti wal falmaa jiran kan yaxlubu minhu alwadi'ata ay haqiiqata min ad-diini akkasii bar era dabruuf yookaan haajaa weerra haajom inni tokko immoo wayastarfiquhu fi shay'in irra laaffisuu fi barbaada. Wahuwa yaquulu haala inni kun jedhuun wallaahi rabbitti kakadhee laa af'alu in hojjedhu an akkanan hojjedhu haala inni jedhuun isa tokkotiyyuu irra barbaade adaraarraa naa bu'i yookaan immoo irra naa darbi yookaan immoo irraa gadi naa bu'i irra naa darbi naa laaffisi jedhaa inni tokko immoo siin laaffisu akkas akkasitti fiduu qabda akkas akkasitti argamsiisuu qabda laa af'alu in hojjedhu faqaraja alayhima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isaan lamaan irratti ergamaan Rabbii faqaala ni jedhe ayna almuta'alla alli samee inni kakatu eessa jira jedhe ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam inni kakataa jiru eessuma jira mee inni kakataa jiru kun meerre bakkumti inni jiru jedhe ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam alhaaliful baariku jechuudha. Muta'alliin kuni kakuu honga ga'e inni akkanatti wallaahi si laaffisu jedhu kuni meerre eessa jira alallahi rabbi irratti laa yafa'alu al-ma'ruufa khayriin hojjedhu jedhee خيري وين وجدت جدين نشانك كتوكم مير إيسا جرا جرا الجمال ربي صلى الله عليه وسلم قال فقال أنا يا رسول الله فقال نجري قربان أنا يا الجمال ربي جرين فله أي ذلك أحب الجمال ربي فله إسابتها أي ذلك قربان نجري قامة يا الجمال ربي إذا كستي فله إسابتها أي ذلك أحب سنرى كان جالة فرتنا فكنوا بقاله أما سنرى كم فدي فرته نافخنوي إيجا تكنا جدّي سبحان الله سلسلة لا في سون ديم نبر متفقون عليه بخاري مسلم معنا يستودعه جتو يسأل إسكادت أيدا عنه إسراغ دبو بعد دينه إلى غريديني سراغ دبوه غريديني سراغ دبوه في ديني ويراغ بابا نمتيجا سكنت غري ويسترفقه جتوني مو يسأله الرفقة لا فنتي كذا تاجر يجول رفقة يجول لا فنتي والمتألي جتوني مو الحالف إذا كتاته قوله جتشا فله أي ذلك أحب جتون كاسني جتون سابا كاسن هاي الجمال ربي ما ككتا كان كون انتاتو خيري أبو لا ككتا جنان إذا افتح هذا ونني في ده إذا افتح هذا أي
gaarii hadiisa kanarraas gabaabumatti nuti fudhannu namni deeniin yookaan immoo namni deeniin kee irra jiru gaafa dhufe naa laaffisiin jedhe akka laaffisuuf hin dirqama ta'e akka inni diiniin si kadhatee jennaan diinii irratti eeggattee laaffiftu irraa hubanna jechuudha yoo moo dandeesse dhiisuufiyyuu yoo moo dandeesse moo qixxee irraa gadi bu'uufi khayriidha jechuudha ma'ruufa ergamaan rabbii gidduu islaaha seenee jaarsummaa seenee walitti araarsee jechuudha inshaallah sa'aatiin keenyallee dhume natti fakkaata hadiisni kunillee ni dheerata bakka kana bullaa wasallillahumma xumuraan dheeratu sagaleen yoo dheerate yoo dhiiro daqiiqaa 20 wayii na fakkaata بات سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله بلغ وسجيغا إرجما الله نجي دوبا إرجما الله نجي أن بني عمرو بن عوف كان بينهم جدو إسانين تي شر واللولين ستتي جنان واللولين ستجدو إسانين تي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نبيه يصلح تلتورا بإرجما ربي بينهم جدو إسالماني جدو إساني في أناس نموتي إسا ولين جرو الجنين نموتي في أناس معه نموتي إسا ولين جرو الجن إسان كان وليد الأرسورا بإرجما ربي فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي نترفمي وحانت الصلاة نديات سلاني نديات جيتشون جاري فجاء بلال إلى أبي بكر ندفع بلال قرأ أبا بكر يدفع إرجمان دي ميرنجر سلاني مودياته فقال نجد يا أبا بكر يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان ربي قد حبس رقمتني ترفمي وحانت الصلاة سلاني مودياته جرتي فهلك سيفتها دا سسيمني تها قابل sasila siif jira jechuun anta umman naasa ati imaama namaaf ta'uun sila siif jira jechuun imaama namaaf taata jedheen Abaa Bakriidhaan qaala ni jedha Abaa Bakriin na'am nan ta'a inshiita yoo ati feete yoo feete yoo feete nan taagaa jedheen Abaa Bakriin fa'aqaama bilaal achi ni qaame as-salaata salaataa fi qaame وتقدم أبو بكر أبا بكر ندربه فكبر الله أكبر جد وكبر الناس نمون اللي أبا بكر جد الله أكبر جدا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجمان ربي ندفه يمشي على ديمون في الصفوف سبي كيس ديمار في إرجمان ربي كجر رمتاني حتى قام في الصف الأول أما دفع أبت الصف دراكيس أولي قدران تبقى كانت يوك قدران تمنين ديم أما دفع أبت الصف دراكيس فأخذ الناس namoonni ni seenan fitasfiiqi harka dhawutti seenan harka kana gochuutti jechuudha gaarii harka dhawuu keessatti seenan wakaana Abaa Bakriin ni jedhe wakaana ni ta'e Abaa Bakriin laa yaltafitu kan hin millanne ta'e fi salaata keessa falammaa aksara annaasu aluma namoonni daneessanu fitasfiiqi harka dhawiinsa keessatti aluma namoonni daneessanu iltafata Abaa Bakriin ni millate bogara budubaa kana maal godhanii akkaataa wallaalchise namoonni harka dheedanate zabana sanaan booda jechuudha malee dura sanaati harkuma dhahaan turan fayyidaa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhe fa'ashaara ilayhi gara saatti ni akeeke ergamaan rabbii ogguma kana ergamaan rabbii gara Abaa Bakriitti akeeke rasuulullah sallallahu alaihi wasallam farfaa Abuu Bakriin wal fuudhe Abaa Bakriin yada warka isaa wal fuudhe fahamidallah rabbiin faarse waraja'a al-qahqara waraja'a ni deebe qahqara boodaan deebe of duuba jechuudha qahqaraan kun of duuba deebe Abaa Bakriin of duuba deebe waraahu duuba saatiin ni deebe hatta qaama fi saffi amma dhufee saffii keessa dhaabatetti Abaa Bakriin bakka imaamaarraa fataqaddama rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbiin ni darbe fasallaa ni salaachise linnaasi namaan fasallaa ni salaate linnaasi namaan ni salaate falammaa faraga wagguma fixu ergamaan rabbii aqbala ala nnaasi namarratti garagalee faqaala ni jedhe ayyuhannaas yaa ilmaan namaa jedhe ergamaan maalakum mee maalumaatu siniif sabate jedhe mee maalumaa siniif sabate hiina naabakum shay'un yeroo sin mudate wanni tokko naabakum jechuun yeroo sin mudate wanni tokko yeroo sin mudate fi salaata keessatti yeroo sin mudate aqaltum kan isin seentaniif fi tasfiiqi harka dhawuu keessatti kan isin seentaniif maaliif jedhe
إنما التصفيق أكما أنت يركض ويزي هركضون أكما أنت للنساء دبرتي دافي جدير كما ربي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق أكما أنت يركضون للنساء دبرتي دافي من نابه شيء نمني إساتك يجتشور والنتق نمني إساتي أرقم والنتق في صلاة ساكيست فليقول هاجد سبحان الله أجد فإنه شاني لا يسمعه إسوان دقه أحد النملتك حين يقول يرون نجد سبحان الله يرون نجد إلا التفت ملة ملئ يا أبا بكر يا أبا بكر ما منعك أما مرقى ما ربي الدبيق أبا بكر ما منعك نما تسدوه أن تصلي أتي صلاة بالناس نمان حين أشرت إليك يرون قالك يتزتكيك ما صلاة ليف تبودة تدبي تدمو فقال أبو بكر أبا بكر جد ما كان ينبغي ما كان إنتان يا إرجما ربي ينبغي كان بربادم لمن أبي قحافة إلما أبا قحافاتي كان بربادم تاني أن يصلي بالناس نما صلاة أفبانيتي إلما أبي قحافات أفبانيتي أفبانيتي أن يصلي بالناس نما صلاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوردر إرجما ربي أبتني نما صلاة ilma abbaa quhaafaatiin barbaachisu ana abaa bakiriidhaan barbaachisu jeen subhanallah muttafaqun alayhi bukhari muslim maanaan hubisa jechuu amsakuu isa qabanii liyudayyifuuhu isa keessummeessuudhaaf isa qaban ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanarraa gabaabumatti inni hadiisa dheeraa kana fidee waa hedduu nu barsiisee fi ergamaan rabbi akka inni jaarsummaa nama araarsuudhaa deeme irraa hubanna jechuudha hadiisni dheerate wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa billahi tawfiq bismillahir rahmanir rahim